Akkam jirtu maatii gammee miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhufeen isinitti hima. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa obbo Jawaar Mahaammadiin Keeniyaa irraa qabee gara Itoophiyaatti deebisee isa hidhuudhaaf yaalii godhee jira. Dhimma kana wal qabatee Jawaar Mahammadis Keeniyaa gadhiisee gara Yuurooppii adeemeetu jira. Yeroo dheeraadhaafis callisa filatee dubbachuu irraa of qusatee kan ture obbo Jawaar Mahammad tibbana garuu mootummaa Itoophiyaa qeequu irratti argama. Dhimma kana wal qabatee odeessa bal'aan isiniif qabadheera. Oduu keenya lammaffaatiin tibbanaa waliigaltee nagaa mootummaa wajjin walii mallatteessuu isaa hordofee gara Finfinnee kan galee Jaalsanyiin rifeensa isaa isa bosonatti dheereffatee ture sirreeffachuudhaan marii biyyoolessaa mootummaan qopheesse irratti hirmaachaa jira. Marii biyyoolessaa mootummaan qopheesse kanarrattis garaagarummaa jiru mariin furuun nageenya waaraa mirkaneessina jechuun dubbatanii jiru. Dhimma kanarrattis odeessa bal'aan isiniif qabadhee dhufeera. Jaalsanyiin maal dubbate? Marii biyyoolessaa kanarrattis maal jedheera kan jedhu oduu bal'aan isiniif qabadheera. Na caqasa. Odeessa keenya sadaffaadhaan marii biyyoolessaa mootummaan qopheesse irratti hirmaachaa kan jiran Dr. Asaffaa Tafarraa guyyaa kaleessaa faayidaa addaa osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa Finfinneedha gaaffiin uummata keenyaa jechuun dubbatanii jiru. Odeeffannoon amma isinii caqase kana amma tokko tokkoon isinitti hima. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan biyya keessaa fi biyya alaa kan dhugaa irratti hundaa'e argattu. Amma gara odeessa keenyaatti darba. Obbo Jawaar Mahammad Keeniyaa gadhiisanii gara Yuurooppii adeemanii jiru. Kunis sababa mootummaan Itoophiyaa obbo Jawaar Mahammadiin Keeniyaa irraa qabuun biyyatti deebisanii hidhuuf turaniifidhas jedhamaa jira. Itoophiyaan jila Dr. Geedoo Ximootewosiin durfamu tibbana hariiroo dippiloomaasiif gara Keeniyaa akka ergite miidiyaaleen mootummaa gabaasaa turani. Haa ta'u malee akka odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an agarsiisanitti jilli Itoophiyaan gara Keeniyaa ergite mootummaan Keeniyaa Jawaariin dabarsee akka harka mootummaa Itoophiyaatti kennu mari'achuudhaanis jedhamaa jira. Obbo Jawaar Mahammadis kallattiidhaan ta'uu baatus bifa alkallattii ta'een dhimma kana fuula feesbuukii isaanii irratti barreessaniitu jiru. Egaa dhimma kanaan wal qabatee obbo Jawaar Mahammadis saffisaan Keeniyaa gadhiisuun gara Yuurooppii biyya Jarmanitti imalanii jiru. Dabalataanis kitaaba Jawaar tibbana Keeniyaatti eebbisiisuuf ture mootummaan Itoophiyaa karaa imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa jiruutiin akka Jawaar kitaaba isaa achitti hin eebbisiisne dhorkisiiseeras jedhamaati jira. Egaa erga hidhaarraa baheen booda yeroo dheeraaf callisaa kan ture obbo Jawaar Mahammad magaruu callisa isaa cabsuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeequu irratti argama. Tibbanas karaa feesbuukii isaa ergaalee barreeffamaa gadhiisaa jiru. Baay'inaan bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmad kan qeeqaa jiru Jawaar Mahammad haasawa addatti BBC Afaan Oromoo fi BBC Amaariffaa waliin taasiseenis bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmad irratti qeeqa cimaa roobsuu irratti argama. Dubbii isaa keessattis bulchiinsi Dr. Abiyyi Ahmad bulchiinsa abbaa irreeti. Isayyuu abbaa irree isa humna hin qabnedha. Guutummaatti humnoota qawwee qabatanii bosona seenanii isaan wal lolaa jiran guutummaatti balleessee nagaa biyyatti eegee biyyicha irrattis mo'ee hin jiru. Kanaafuu abbaa irree isaa dadhabaadha jechuun mootummaa Itoophiyaa qeeqanii jiru. Dabalataanis mootummaan kun biyya diigaa jira. Abbootiin aangoo mootummaa kana keessa jiranis quufa guddaa keessatti argamu. Kanaafuu irratti qabsaa'uun keenya dirqamadhas jechuun dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee ergaalee garaagaraa isaan barreessaa jiraniinis qabsoo marsaa lammaffaatti ce'uuf akka jiru beeksisaati jira. Egaa haala amma isarraa mul'achaa jiruunis obbo Jawaar Mahammad gara biyyaa waan deebi'u hin fakkaatu. Gara oduu keenya lammaffaatti darba. Jaalsanyiin marii biyyoolessaa mootummaan qopheesse irratti hirmaachaati jira. Marii biyyoolessaa mootummaan qopheesse irrattis guyyaa kaleessaa suurota ba'aa jiraniin rifeensa isaa isa bosonatti dheereffatee ture guutummaan guututti ofirraa kaasuun sirreeffatee jira. Marii biyyoolessaa kanarrattis garaagarummaa jiru mariin furuun nageenya waaraa mirkaneessina jechuun dubbatanii jiru. Akka miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiranitti marii biyyaalessaa boqonnaa lamaffaa keessatti qooda kan fudhatan garee waboo alana karaa nagaan deebi'an mariin garaagarummaa furuu keessatti bakka olaanaa akka qabu itti amananii jirus jedhamaa jira. Jalqabbiin jiru jajjabeessaa ta'uu ibsuun gaaffilee akka naannootti jiran dimokiraatawaa ta'uun bilisummaan kaasanii nageenya waaraa biyyaa mirkaneessuun murteessaa ta'uu himaniitu jiru. Gaaffileen kunis xiyyeeffannoo argatanii akka furamaniif koomishinichi cichee hojjechuu akka qabus Jaalsanyiin yaaddachiisanii jiru. Bu'uuruma kanaan qabsoo hidhannoo irraa gara caalmaa yaadaa fi mariitti deebi'uun dhimma filannoo hin qabne ta'uu ibsuun jaalliiwwan hafanis qabsoo dimokiraatawaa akka filatan dhaamaniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa biyya keessa jiran gabaasaati jiru. Oduu keenya sadaffaatiin marii biyyoolessaa mootummaan qopheesse irratti hirmaataa kan jiran Dr. Asaffaa Tafarraa faayidaa addaa osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa Finfinneedha gaaffiin keenya jechuun dubbatanii jiru. Oromoon gaaffilee deebi'an tiffachaa kan gangalataa dhaloota irraa harka ga'ee kana mari'annee furuu qabna jedhu barsiisaa fi barreessaan Dr. Asaffaa Tafarraa. Marii guyyaa kaleessaa namoota garaagaraa 1700 hirmaachisa irratti kanneen argaman keessaa Dr. Asaffaan isaan tokko yoo ta'an gaaffii Oromoo inni ijoon faayidaa addaa Finfinnee osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa Finfinnee akka sirratu kan gaafatudhas jedhu. Dhimmi Finfinnee dhimma eenyummaati.
Gaaffii Oromoon barootaaf kaasan garraa kan hin furamne magaalaa guddoo keenyadha. Finfinneen naannoo Oromiyaa jalatti hoogganamuu qabdis jechuun kaasaniiru. Dhimmi lafaa, dhimmi daangaa fi alaabaa, dhimmi mirga abbaa biyyummaa bu'uura marii kanaan sirrachuu malan ta'uu yoo ibsan biyyattiin federaalizimiin amma hoogganamtetti mirga abbaa biyyummaa kabajamuun fala ta'us kaasanii jiru. Gaaffii Oromoo kana deebisuuf irra deebiin bosona galanii qabsaa'uun hin barbaachisu kan jedhan Dr. Asafaanii dhaloonni darbe qabsaa gaaffii kaan deebise isa nutti kenneera. Nus gangalachaa dhaloota nutti dabarsuu hin qabnu. Deebii waaraa akka argamuuf hojjechuudha qabna jechuun dubbataniiru. Egaa odeeffannoon sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhufeeru kana fakkaata. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Guyyaa guyyaan odeeffannoowwan dhugaa irratti hundaa'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa chaanaalii kana irratti argattu. Odeessa biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.